yoo aarte kolooriksii dhuginaan jette. Kanaaf namni dhadhaa afaan kaanii dhagaa afaan nama kaayaa jette Oromoon mammaayite waa malee mammaayine Oromoon jechuudha. Sanii fi yoo aarte kolooriksii dhuginaan jette. Ayyee kolooriksii dhugaa kunoo kolooriksii qopheessee kolooriksii qopheessee jira. Yoo aarte kolooriksii dhuginaan jette haa dhugure simmararu haa dhugu. Ayyee nagaatti qaba. Nagaatti xilaata tiyya kolooriksii dhuginaan jettee nasiyaanaa dhaamtee hedduu galatoomii kun kolooriksii dhugii yoo aarte kolooriksii dhugii kolooriksiin nama qabbaneessaa naa dhaamuu keetiif hedduu galatoomii kun qopheeffadhee dhuguudha dasiyaa jedhu. ربي كو قالني سيهاجه وحده لا شريك له كفيانا كنت أمرنا درستي أرانا جيتي يا ربي عمل لي أمرنا درسي. الحمد لله رب العالمين اللهم نحمدك ونشكرك على نعمة الله يا رب لك الحمد والشكر كفيانا كنت أرانا جيتك أفضل لي اسمه تجرى جودا. الحمد لله عمل لي شكرين ستأجراته. إيجا بارتي أفرفاولي دجانا فيديو قارة أجائبة قارة فيديو أجائباتي سننجر مال جتني يادن سدا فيديو نرى مالي جتني يادن. أوكي قرأ فيديو دي تدربا ما سايسن التنيرسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل كي جالت أرقمتان أكز مروني من تابر اللي أشم هركفوني هندي كيسانو كان على كم بيه كيساتيك أبودا كوتا أغاند أمانتيو سونجن كنتم كيسانو إسين جالت دورفتوتا كيا نجي أفرح من ربي كأمه كمني اسم برح عجراتو نجي هندو ما كيسانو تيك أبودا كان على كم بيه كيسا أسونجن كان وردفت مرة قلين سران سناك أكبر سنين جدا وري هنقامان وردفتني ماتنا تتني لايك ودني كومنتي يارك سنبريستني نفانا دورتن حدو تكونا في قلتوما قلن كيسان دشاهده وبارك الله فيكم جزا لكم خيرا سنين جدا بوليان كيا عمري إيرات لا وقارب بتكو جرات لا حاجة مراني كيسان سنين هابو سنين جدا أكاس مهروني هنقامان فيديو كيسان تولي لايكي شيري كومنتي يارك سنبريسا وري هارو رفتني اللي أنا هادفو أهلا مرحبا وسهلا ويلكم سنين جرا وجاني جان جما يوتيوب شانل لك يا رفتني وري هارو رفتن فيديو كيو سنتولي لايكي شيري كودا كومنتي بريسا سبسكرايبي كودا سنين جرا فيديو كيا هانغا تمرا دعوة جونكان هارو رفتن جودا أكسي هيجا أرا فيديو نتي آنو مالي جون كيسا نفو أوروموني غافا مماكسو kadhadhaa afaan kan dhagaa afaan nama kaayaa jedhanii mire akkasii ani mammaakanii yoo dogongora dhiifama isiniin jedha. Akkuma beekamu viidiyoo sadii irra geenne warri gammaa dhageettanii hordofaa jirtanii viidiyoo ani maali akka irra haasofni beektanii jechuudha. Kan haroo taatan immoo viidiyoo paartii tokkoffarra dhageeffadha, paartii lammaffaa dhageeffadha, paartii sadaffaa dhageeffadha, paartii afuraffaa jirra jechuudha. Okay. Sila bilbilaani si dubbisee jennaani hiriyaa tiyya maali miti xalaata kiyya dagadhee hiriyaa tiyya jedhee maaliif hiriyyummaan tapha kaleessasanii jechuudha. Xilaanni tiyya bilbilaani na jalaa kaasuu diddee tasaasaatiin irratti hin bilbiliinii naan jette. Ammaan boodallee sagalee kiyyalee oliin baasinii naan jette ani immoo hin baasa sin dhiisu jedhee baasee viidiyoo kiyya immoo na jala deemtee guyyaa guyyaan dhageeffatti bilbilaan nan dubbistu jechuudha. Sagalee kiyya na waraabdii jettee diddee amma sagalee san dhageeffattee jennaan edaa ati yoo sanuu edaa sagalee na waraabaa jirtaa ani waan ati sagalee na waraabaa jirtuun se'u silaa haganaa se wajjin haasa'u anatu balleesse ka bilbila sirraa kaasee se wajji haasa'e naan jette akkasii. Akkasuma waa baay'ee jettee jechuudha. Isiin edda isiin amma yoo sanitti waan ana waraabee isii gadhiisaa jiruun seetu sagaleen isii gadhiifamee jira. Saniif aartee bilbila ni jala kaasuutti waan isiin ammallee naan jette silaa isinii waraaba osoo sagaleen isii dhageettanii wayya jechuudha.
sagalee isii osoo dhageettanii maal akka isin jette jechuudha. Amma yoo dubbadhee yookiin ofii dubbattee naan jettanii dubbadhumee jennaan hin diddee jechuudha. Afaan lama dubbattee bilbila irra coftee jechuudha. Na waraabdi kan jettu qolaas naasoftu amma akka duraasanii jechuudha. Ammaan booda ati sagalee kee waraabdee viidiyoo na gadhiifte bulooksii godha akka lamuu sagalee kiyyallee hin dhageenye bilbilallee akkana argachuu hin dandeenyaan jette. Ani bulookkoo dhiira akkoo qabu jedheeni waan isin naan jette amma isinitti himaa jechuudha. Yoo aarte nasiyaa dhaamte hedduu tokko galatoomii jechuudha. Yoo aarte kolooriksii dhugii naan jette. Kanaaf namni dhadhaa afaan kaanii dhagaa afaan nama kaayaa jette Oromoon mammaayite waa malee mammaayine Oromoon jechuudha. Sanii fi yoo aarte kolooriksii dhugii naan jette. Ayyee kolooriksii dhugaa. Kunoo kolooriksii qopheessee kolooriksii qopheessee jira. Yoo aarte kolooriksii dhugii naan jette haa dhugure. Sin mararu haa dhugu. Ayyee nagaatti qaba. Nagaatti xilaata tiyya. Kolooriksii dhugii naan jettee nasiyaa naa dhaamte hedduu galatoomii kun kolooriksii dhugii yoo aarte kolooriksii dhugii. Kolooriksiin nama qabbaneessaa. Naa dhaamuu keetiif hedduu galatoomii kun qopheeffadhee dhuguudha dasiyaa jedhu nan dhugaa jechuudha. Laa wallaa kolooriksii dhuguu naa dhaamte. Ati yoo an dhuge akkam ta'u edda? Bal'ifattee jiraachuu edda? Lakkii taa'ii nan tuttuqinii sagalee kiyya nan waraabinii jecha kiyya nan waraabinii waa'ee kiyya hin dubbatinii lakkii dhiisi naan jette. Ati waan na aarsitee waan gubattee gisee hunda waan kiyya haasoftaa naan jette. Amma macarasharra yoo gubatte yoo aarte kolooriksii dhugii jettee nasiyaa kana na dhaamte jechuudha. Kunoo akkuma argitu qopheeffadhee burcuqqoolee qopheeffadhee dhuguu fi nagaa sitti dhaamuuf viidiyoo waraabee jechuudha. Bal'ifadhuu taa'ate jechuudha. Sirriitti bal'ifadhuu gammadii jiraadhu an kolooriksii dhugeen deema. Nagaatti ishiin jechuuf dhufe jechuudha. Eega nasiyaa naa dhaamte jechuudha. Eega kolooriksii nasiyaa naa dhaamte hedduu tokko galatoomii hiriyaa ta'uu qaalii naaf galatoomii. Edaa kolooriksii dhugan yoo aaran. Ani hin beeku bara akka yoo aaran kolooriksii dhugan. Maanatti nimirree asiin dura. Nan dhugaa baqqa. Nin dhugaaree inuma dhugaaree jetteeree garma jabaattee kolooriksii dhuginaan jette. Nan dhugaa. Etiree kunoo dhugi jettee naa dhaamte dhugii yoo aarte kolooriksii dhugii. Sinoo maal jettan hordoftoota kee? Kolooriksii nama qabbaneessaa yoo aaran. Nasiyaa keetiif hedduu tokko galatoomi. Nasiyaa keetiif hedduu tokko naa galatoomi. Ka dhugan kana osoo hin ta'in ka dhugan kana. Look aannan itti dhuga. Bismillah. Waa dhugee onnee tiyya qabbaneessa. Onnee tiyya qabbaneessa. Kolooriksii dhugee ati immoo bal'ifatteetini gammaddee jiraatta. Atummaan dhuge kolooriksii. Nasiyaa naa dhaamu keetiif hedduu galatu. Nasiyaa naa dhaamtiif galatu kunoo. Ati gubadhu malee ani kun aannan itti dhugee qabbaneessa. Argitee? Akkanatti aannan itti dhugee qabbaneessaa jechuudha. Nasiyaa ta'eef galatu. I love you nafsee. Nafsee ta'u waggaa dhibbanaa jiraadhu. I love you nafsee. Nafsee ta'u ati jiraannoo wanni martuu ni jira. Ati dhabamnaan wanni hunduu dhabame jechuudha. Wanni hunduu nafsee tiyyaa gadi malee nafsee tiyyaa olii miti wannummaan kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. I love you nafsee. Intee min ማለት ነው? ህይወቴ ከኖረች ነፍሴ ከኖረች ሁሉም ነገር አለ። ነፍሴ ከጠፋች ሁሉም ነገር ጠፋ። namni kamiyyuu namni aartanii yoo maallaqa keessan dhabdan
yoo abbaa manaa keessan dhabdan namni kamiyyuu ka aartanii kolooriksii dhugdan never. Yoo isin nafseen tuni jiraatte wanni hunduu ni dhufaa jechuudha. Wanni hundi isaatu ni dhufa nafseentu yoo jiraatte. Yoo nafseen hin jiraatin wanni hunduu badee jechuudha. Jaarsislee ni argama, maallaqnis ni argama, hiriyallee ni argama, wanni hunduyyuu ni argamaa jechuudha. Kanaafuu asuma keessa isinillee nasiyaa dhaamaa jechuudha. Eela hin gubatta malee huma feete yoo jettee hin gubatta malee ani nama siin jedhee bara. I don't care siin jedhee jira. Nama waan feete yoo jettee gubatee coggaarra laaxamee kolooriksii dhuguu miti. Nama akkasiisanii miti. Ati garuu akka keetitti hobbaafatteetiniin gammaddee jiraachuu barbaadde kama kana caalu sitti malaa jechuudha. Ati kana naa maltee mi'aan kan caalu sin malee jechuudha. Kamitti qabbanaa'ee onneen kiyya akka ajaa'ibaa kanatti qabbanaa'ee jechuudha. Amma aannan dhugee jenna. Akka ajaa'ibaa kanatti aannan itti dhugaa malee kolooriksii ittiin dhugina. Aannan sirriitti gixxam godhaati dhugaa kun amma aannan dhugeennan akka malee qabbanaa'ee jechuudha. Akkasii aannan dhugnaan kun akka ajaa'ibaatti qabbanaa'ee min maalatnu kolooriksii dhugii jechuun min maalatnu qabbaneeffadhu. Ati nama maraafuu akkanuma nasiyaa dhaamtaa? Never. I love you nafseen habiibtii. Nan jaaladha nafseeti. Nafseenti yoo jiraatte wanni martuu ni jiraa. Okay? Ammallee yoo waan biraa viidiyoo kiyya ilaale sirriitti. Atuu viidiyoo kiyya ilaalaa jirtaami? Bilbila na jalaan kaaftu sagalee na waraabdi jettee sodaattee jirta. Sagalee kiyya waan an dubbadhu na waraabdi jettee sodaattee jirta. Garuu viidiyoo kiyya guyyaa rabbii hunda ilaaltaa jechuu jala deemtee maal akka an gadhiise ni ilaalta. Laali ammallee sirriitti. Laali aannan dhugee sirriitti qabbanaa'ee jira. Alhamdulillah. Onneen kun qabbanooftee jirti aannan dhugee jenna. Aannan itti dhugan malee kolooriksii itti dhugan. Kalli walli kulshee. Akkasii kolooriksii dhugde jettee hedduu hin gammadiin jechuudha yoo tambana likii irra argite. Kanaafuu viidiyoo kiyya yeroo hundaa haga xumuraa ni dhageeffatta. Dhageeffadhu ani amma borullee waan biraa sii fida ajandaa. Waan biraa sii fida borullee. Afaan lamaan softee daddaftee bilbila irraa cufte viidiyoo kiyya dhageeffattee aartee deemtee na bilbiltaa jechuudha. Yoo ani sii bilbilu kan ammoo narraan kaaftu jechuudha. Akkasii rakkoon qabu. Galatoomii nasiyaa keetiif. Akkasii hordoftoota kiyya kana fakkaata. Kanarra viidiyoo isinitti hin dheeressu. Uuma kamiifuu nafsee keessan dursaa isiniin jedha warri akka warri aartanii warri miira keessa galtanii gara biraatti tarkaanfattanii yoo isin jiraattan harkuma keessan kanatu miliyoona dalagee fidaa jechuudha. Yoo isin hin jiraanne wanni martuu dhabamee jira. Kanaafuu I love you nafsee nuurillee nyimatoo amat. Waggaa 100 haa jiraattu nafseen kenna. Yoo jiraanne ofiillee waa goona yoo jiraanne namallee waa goona jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Bye bye. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha faamilii kiyya.